Meeq saddeet eenyutu jedhe? Sheekh Muhammad Durri hayyuu Oromoo sheeka keenyaatu jedhe. Sheekh Muhammad Durri Sheekh Yuusuf Baasoo. Ayyee. Kitaabni saddeeti baasee. Saddeettani. Kitaabu wal barsiis. Takka. Wal booharsiis. Lama. Dowri dawwarsiis. Sadi. Ibsi yaadachiis. Afur. Ibsi yaadachiis kanatti if yaadachuu dhabdu. Kitaaba biraa seentammas. Gassi nannaysiis. Lafaasi harsiis. Fitiin agarsiis. Itti danqarsiis. Afuri kunis. Amma eessa jirre lameen kitaaba afran boodaa kana seennee jirre. Gassi nannaysiis kan lafaasi harsiis. Fitiin agarsiis. Itti danqarsiis seennee jirre. Kanammoo abbaan jabaachuu qabnaa jechuudha. Ana yoonii fi miilarraa mataatti jabaanne malee miilaa fi mataan jabaatee qubni kun yoo jabaachuu baate waan akka faayidaan finne. Kanaaf Qubni gassinee sun yoo haadholuu ta'ee keessaa murameeti faayidaa finne. hin dalagu jechuu gassineenis kun. Hin dalagu. Akka. Cufa si facaasa. Fayyaade.